qabrii soddoma seenaa qabatamaa tan sobarraa fagoo kootaa dubbisaatii baradhaamee gogo fixaabas museetu barreesse kitaaba namayyuu dubbise gurbaan nama jabaa lafa hayyoonni jiran cufa miilaan irra goree qabrii goottan meeqaa dhaqeessi sihaaree dadhabeen hifanne waariidhaa fi waaree seenaa lafaa fi lafee cuunfee wali guure jissaan mata duree afoola manguddoo mirrigaa fi heellee darashii fi shoobdoo kitaaban nuuf kaa'e hunda barreeffatee takkalleen hambifne waan odeeffate warra harkaaf harma nu cirarraa kaasee seenaa awwaalamte awwaalaa ol baase akka inni itti kaa'e waa'ee lola jissaa ajab jetta'atu yoo dubbifte qissaa seenaa dhaloonni ammaa osoon barin ture bakka seenaan itti dalagamte miilaan keessa goree goota gootummaan isaa dhaloota ammaa qaree waraana isaa ceekaa qaama dibee waaree gaagura shantam jaraan marsee tarree kanniisaan itti duule yaayaan adii siree tooftaa lola isaa shiftoonni hin barre shoftoota isaan gabroomsuuf meeshaa ammayyaa hidhatee itti duule gonni ilmoo ayyaa mi'a faa gabbarree jiraachuun wayyaa je'ee hin fudhanne garaan isaa hayyamee kaayyoon isaa guddaan waraana itti ergame meeshaa aadaatii fi tooftaa fayyadamee kan ituu gabroomsuuf mootichaan ergame salphina uwwisuudha huddurra isaan tumame gootummaa yaayaa eentu fixa himee walda gabree irraa loltuun booji'ame hisaaba hun qabu seenaadhaan himame inni lolaaf bahe hin beeku moohamee eega waggaa sadii lolli gaggeeffame guyyaa irraa maayyii duule wareegame abbaan duulaa guddaa yaayaa alii siree wareegamuu isaatti xiqqaa guddaan aaree haloo isaan bahachuuf garayyuu wal kaasee lola itti aanuuf dursee of qopheessee dhiiraa dhalaan bahee ka'ee wal kakaasee wal gubbara naqe akka mukaa jessee wareegama gootarraa tokkollee yoom hafee wanni isaan butes dubbii fooniif lafee hogganaa ofii dhabee eenyu galee rafee murruqii gaafasii keessaa warri hafee osoo karaa yaa'oo manguddotti dhufee lolli akkam turee yoo gaafattu tasaa kamtu kushee ciisaa kamtu du'ee ciisaa addaan hin beekamu marumaatu ciisaa jechuudhaan dhumaatii gocha suukanneessaa jarraa tokko dura guyyaa lola jissaa kitaabni seenaa kun ibsee nu barsiisa. Hogganaa waraanaa shiftaa walda gabree kan ituu gabroomsuuf maaddee isaa jaaree maaliif nan gabbarreef dhufee nu weeraree kaayyoo wareegameef yaayaan alii siree ittisaa roobaatu boodaan itti dabree osoo lolaan dhaabin abbaan gadaa duree loluma keessaatti shiftaan walda gabree ittisaa roobaadhaa ableen morma muree mucee ahmad mucee fudhatee dabaree osooniif lolchiisuu jiraan isaa qabamee qaamni isaa morma gadiin boollatti awwaalamee khana walda gabreen mucatti dubbate iccitii lola keessanii yoonif baafteenuuf himte nugusa biyya kanaa yoo ituu gabbarsiifte as keessaan si baasa jechuudhaan gaafate hoggaa kana muceen du'aaf qopheessee akka namni dhageenyattiin siif hima hasaasee jennaaniin mootichi maaluma naaf himaa dhagahuudhaaf gaabbee mucatti gad je'e mataa isaa gad qabee akkasiin muceen nugus walda gabree qarxam godhee ilkeen gurra irraa mure kitaabni qabrii soddoma waa hedduu na yaadachiise girgirii Muhammad Diloo tambara Haile Sillaasee kan Muhammad Torbaa jechuun maqaatti moggaase an himeetuun fixu hedduu goottan biroo Abdullaahi Baashaatii fi akka Hamidoo Ibiroo warreen mata yaadhan ittisaa turan roorroo Hamidoo Ibiroodhaa leenca haati deesse mataa maleen dhahuu mangistii dhageessee ja'anii dubartoonni yeroo heelleen ibsan seenaa gootowwanii afoolaan dabarsan gurraacha Afrikaa yaa fi xabas Musee an fixuun dadhabee irraa walaleessee takka maman qabdu tan qabrii soddoma mootiin dhufaa dabraan abbaadhaa fi ilma murrugodhaa as gahuun goottan kabajamaa waasi qofaa miti seenaa baay'ee himaa siif haa dabalu ati beekumsaaf hayyummaa siif haa dabalu ati beekumsaaf hayyummaa